Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Teeraa Digital Skill marti keessanii nageenya koo bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha viidiyoo darbe irratti akka isin hojjedhetti barnoota teekinooloojii ta'an barnoota digital skill wal qabatanii akkan karaa YouTube chaanaalii kanaa isin qabadhee dhufaa jiru isin yaadachiiseen ture akkasumas illee akka isin filattanii isin gaafadheen ture maarree waadaa koo eeguudhaan har'ammoo tokko jedhee barnoota eegaleen jira. Innis maal hojjettanii graphics design jechuudha. Ogummaawwan yeroo ammaa barbaadamaa jiran keessaa graphics design isa tokkodha jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana hojiiwwan digitaalii adda addaa wal qabatan babal'ataa jiru waan ta'eef kan akka loogoo, kan akka poosterii, kan akka graphics design akkasumas illee hojiiwwan graphics design wal qabatan hundumaa jechuudha. Wantoota akka poosterii fa'aa baay'inaan ni barbaadamu ni hojjetamu jechuudha. Soo kana hojjechuudhaaf immoo barnoota graphics design qabaachuu qabna jechuudha. Barnoota graphics design barachuudhaaf immoo dirqama kompiitara yookaan laaptooppii nu barbaachisu hin taane bilbila harkaa keenya qofa fayyadamuudhaan of bira dabarree namaaf illee hojjennee qarshii argachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf hojiiwwan 6 kan hin caalle gidduutti hojiiwwan hojjedhe kana ilaala. Hojiiwwan kanneenii kan hin hojjedhe tola osoo hin taane qarshiidhaan jechuudha. Innis gadaanaan qarshii 1000 olaanaan immoo qarshii 4000 hojjedhe jechuudha. 6 gidduutti yoo xiqqaate naannoo 50,000 40,000 waan akkasii hojjedheeraa jechuudha. Hojii dabalataa biratti jechuudha barnoota koo barachaa. So maal jechuun barbaade kanaaf iyyuu barnoota akkasii gaafa barannu baay'ee nu fayyada yeroo keenya gubu akkasumas illee iddoo barbaanne bakka barbaanne teenyee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So akkamitti barannaa eessaa barannaa eessarraa qabnee baranna kan jiruu fi gaaffii hin barbaachisu jechuudha. Innis maal hojjettanii tokko jettanii kutaa tokkoffaarraa yoo kaatanii barnootiin itti fufee dhiyeessaa deemu barnoota kana wal qabatudha waan ta'eef dirqama hojii kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabdu barnoota kana hordofuu qabdu jechuudha. Innis barnootawwan baay'ee waliin itti fufnee baranna garuu har'a kan nuti wajjin ilaallu appilikeeshinii tokko xiyyeeffachuudhaan jechuudha. Maaliif appilikeeshinii yeroo baay'ee fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Isteeppi kan hordofnaan na amanaa isin ji'a tokko hin ji'a lama booddee of bira dabartanii namaa hojjettanii qarshii argamsiisuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf aappiin kun Pixel Lab jedhama. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'eera. Akkasumas immoo namooti achiin isin didee karaa teelegiraamii koo Teeraa Digital Skill kan jedhu kana deemtanii buufachuu dandeessu achi jala isiniif kaa'een jira. Yoo achiinis immoo isin dide ta'e Play Store irra deemuudhaan Pixel Lab yookaan warra iPhone fayyadamtan immoo maal jettu App Store irra seenuudhaan Pixel Lab jettanii gara bilbila keessaniitti ni buufattu jechuudha. So kanaan booda ittiin hojii jalqabdu jechuudha. Kanaafi steeppiidhaan hordofaa barnoota kana keessatti paartiilee isaa sirnaan ni bartu, hojii isaa sirnaan ni bartu, hojiiwwan gara duraatti itti fufnee hojjennuu fi dirqama viidiyoo kana ilaaluun isinirra jiraata jechuudha. So gara viidiyootti dabarraa isinitti dhiyeessu turtii gaarii. Teeraa Digital Skill subscribe. Okay, feesiinsaa kana fakkaata. Jalqabumarraa kaasee isinitti agarsiisa waan ta'eef jalqaba tuulsisaa kana baruu isin gaafata waan ta'eef jalqaba bakka mallattoo iddoo kana gara olii jirtu kana tuqna. As keessa waan baay'ee jira, tekstiin jira, kaanatti deetiin jira, stiikeriin jira, sheeppiin jira, firoom gaaleriin jira, diroon jira, baay'ee jira jechuudha. Barreeffamni tokko tokko isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf sheeppii keessa seenna amma. Sheeppii keessa gaafa seennu iddoo kana iddoon giraafiksiidha baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Wanta ta'e tokko uumuudhaaf jalqabni sheeppiidhaan humna waan ta'eef kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf iskuweerii kana yoo fudhanne achuma jalatti tokko tokko isinitti agarsiisa jala kanaa jechuudha. Barreeffamni jala kanaa kun raadiyees kan jettudha. Raadiyees kan jettu kuni geengoo gochuudhaaf akkasumas iskuweerii tokko geengoo gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Inni kan biraa opaasitii. Opaasitii akkuma isin beektanii haala kanaanii ol buufnee gadi buufnee dabaluudha jechuudha. Bakka akka inni mul'atu akka inni mul'anne gochuudha. Kun immoo kalariidha. Kalarii jechuun halluu sheeppii sanaa filachuu dandeenya yookiin immoo ofii keenyaas uumuu dandeenya bifa kanaanii uumnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf cuquliisaan filadhe haala kanaan jechuudha. Inni kan biraa giridiyaantii kan jedhu sun immoo halluu ofii keenyaaf nuti bifa buburreessuudha. Fakkeenyaaf ilaal kan filamee jiru kana yoo ilaalle bifa kanaan kun bifootiin warreettan kun hundi isaanii warra kanaan dura jiranidha jechuudha. Ofii keenyaas uumuu dandeenya. Isa yeroo biraa isitti agarsiisa rakkoon qabu. Amma isa kanan isinitti agarsiisa. So asumaan gayyoo gadi sinnee inni kan biraan istirookii wiiziidha. Kun immoo istirookii boordarii isaa jechuudha. Fakkeenyaaf boordiitti gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Karaa isaa jijjiiree isitti agarsiisa fakkeenyaaf yeroo daballee yeroo hir'isnu haala kanaanidha jechuudha.
Inni kun immoo opacity isaati. Kan baay'ee mul'atu akka inni mul'anne gochuu stroke sana jechuudha. Muraasa itti agarsiisa booddee hojii keessanii galaa deemaa wanti rakkoo hin qabu. Kalarii isaa kan jijjiiruu dandeenya kun kanaani. Kalarii border shape kan yookaan immoo stroke sana jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Jijjiiruu ni dandeenya. Gradient akkuma samma isinitti himee ture gradient kanaanis jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kalarii bordericha yookaan strokecha jechuudha. So inni kun warreetan kun hojii keessanii gala kun akkasuma barbaachisaa miidhammaa fi keessuma isaa akkasuma bartaniifidha. Inni kan biraan bilarii. Bilariin kun raadii sana bilarii gochuudhaaf yeroo daballu bilarii ta'e. Yeroo gadi bu'uun akkas. Kun immoo kanaaf nu gargaaraa jechuudha. Walumaa gala sheeppii keessatti kun. Kun sheeppii keessa qofaadha jechuudha iddoo ammaa keessa. So kana booda ammas mallattoo maddichatti buuna. Kan biraan from gallery kan jedhu kan. Isa keessa takkaaf gaafa tokko immoo kanaan immoo gallery keenya keessaa suuraa fudhachuu gaafa barbaannu from gallery kanaan keessaa fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaannu fakkeenyaaf kana yoo fudhee haala kanaanii gara piroojeektii kootiitti aaddii godhadhaa jechuudha. Kanaaf nu fayyada inni kun. From gallery kan jennu sun jechuudha. So kana booda ammas mallattoo iddoochaatti al takkaaf ni buuna. Draw kan jedhu kana filannaa jechuudha. Yeroo filannee drawni seatingii qaba baay'inaan kun akkasumatti qofaatu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf pen size kun size penii keenya amma ni furdisnee barreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo dabalee haala kanaan guddata yoo qal'ise haala kanaan qallata jechuudha. Inni kan biraa ismuuzummaa isaa kun immoo ismuuzii gochuudhaaf ismuuzii dabaluudha. Fiiliin side kan jedhamu kun yeroo inni sararru haala kanaan akka inni godhatu dhumarratti hin guutaa jechuudha isa duwwaa jiru sana. Inni kan biraan asuma jala yoo keetii goone fakkeenyaaf haala kanaan mul'ata jechuudha. So kan ammoo oonii goone ammasii kun immoo bifa kukkutaadhaan akka nu barreessinuuf nu gargaara. Yeroo keessatti jechuudha. Kunis yeroo poostii jennu nu fayyada. Wanta yeroo sanatti fayyadu amma isinitti maaraa jechuudha. Kun tokko tokko ni ilaala waan ta'eef amma paartii isaa wajjin wal isin barsiisaa. Sagadii kana gaafa bannamu kun immoo bifa bilarii akka inni qabaatu godha. Fakkeenyaaf isa duraa wajjin wal bukkee qabeenya agarsiisa. Inni duraa kana fakkaata. Inni kun immoo kana fakkaata jechuudha. Inni kun bilariidha. Bilarii akka bilariidhaan yeroo barreessinuudha. Poosterii keessatti baay'ee nu fayyada. Rakkoon qabu isa kana waliin ilaalla. Erga baanee booda namoo mallattoo ishee kanatti buunaa jechuudha al takkaatii fi ishee kana jala immoo waan lama jira. Save projectidhaa fi save image kan jedhu jira. Fakkeenyaaf save project kan jedhu kan al takkaan ni tuqna. Save project jechuun projectii keenya keessa fakkeenyaaf waan tokko hojjetaa jirru yoo keessaa ba'uu barbaanne as jalatti projectii jalatti save goonee baanaa jechuudha. Fakkeenyaaf as jalatti poster waan jedheen barreessa. Save kan jedhu kan jedhu kan tuqal takkaa fi so kana booda save teera gara gadi kana my project kan jedhu kanaan tuqaa jechuudha. My project kan jedhu kana gaafan tuqu haala kanaan save ta'ee jira jechuudha. Jalqabarra kan jiru kun projectiin kun gaafa nu hojii jedhee deebi'u iddooma sana jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoo filadhe kun kan duraan save ta'ee jirudha. Asumarraa kaaseen hojii kootti fufaa jechuudha. Save godhadheen yoo hojii wayii dhaquu barbaade asuma jalaa fudhadheetti. Inni kan biraan share kan jedhu sanadha. Share kan jedhu kana yeroo tokko haala kanaan naa fida. Kanaanis saving godha save as gallery godheen save godhadheetanii faayila koo keessatti yeroon hojii koo xumureeru faayila koo keessatti save godhe jechuudha. Inni kan biraan mallattootti icon san icon kanaan al takkaafni tuqa. Iconiin kun barreeffama adda addaadha. Barreeffamoota wayitoota ofiin jiranidha jechuudha. Warri kun warruma aappicha irra jiranidha. Kana fayyadamuu dandeenya yaa'u garuu fakkeenyaaf kana yeroo waan ta'e tokko jennee qola kitaabaa hojjennee barreeffama baay'ee ofii keenya barreessuu irra asumaa fudhannee ittiin barsiisuu dandeenya. Kanaaf nu gargaara kuni. Kanaaf fakkeenyaaf warreettan kana keessa kan hin barbaade filadheen gochuu nan danda'a jechuudha. Jechoota motiveeshinii fayyadu kuni. Kan maal fayyadaaf baay'inaan ilaa yeroo akkasii yeroo poosterii hojjennu gara gadii fa'itti keenya ilaaluudhaaf maal akka inni fakkaatutti ilaaluudhaaf ni fayyadamna jechuudha. Nuti akka keenyatti. Inni kan biraan mallattoo sadii gara olii jirtu kana al takkaafni tuqna. Kana keessa waan baay'ee jira. Use image from gallery kan jedhu fakkeenyaaf yoo tuqne
karaa baay'ee baafachuu dandeenya. Karaa kanaas suuraa baafachuu dandeenya jechuudha. Suuraa gaalarii keenya keessa additti goonee hojjechuu dandeenya. Inni kan biraa fuul iskiriiniidha. Fuul iskiriiniin kun immoo hojii tokko hojjennee hojii keenya sana ilaaluu yoo barbaanne fuul iskiriinaa ilaallaa jechuudha. Achuma tuqsadee sana jalaa inni kan biraani impoortii imeejii kan jedhu sana ekspoortii imeejii kan jedhu kana al takkaaf gaafa tuqnu ekspoortiin kunis karaa ittiin seevii godhanidha jechuudha. Akkuma sila isinitti himee ture seevii karaa 2-3 gochuu dandeenya. Seevii gochuudhaan nu fayyada. Inni kan biraan imeejii saayiziidha. Imeejii saayiziin kun saayizii keenya yuutuubiif hojjennamoo poosteriif hojjennamoo jennee asirratti barreessinaa jechuudha. Iskuweerii gochuu yoo barbaanne tambinaaliidha yoo barbaanne sittiin agarsiisni kun rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf kana 1,100 yoon jedhe haala kana fakkaatee bifa poosteriidhaan jechuudha. So inni kan biraan hojjetan kun isin fayyadan baay'inaan akkasumara waan isin fayyadan miti warra kanan dhiisna. So kana booda maal goona? Mallattoo ishee iskuweerii kana al takkaafnee tunnaa jechuudha. Lammoo warra gadii kana keessa. Kun immoo mallattoo iskuweerii baafannee waan tokko sentarii irratti hojjechuudhaaf yookaan gidduutti hojjechuudhaaf kan nu gargaaru. Kana baay'inaan hojii keessatti bartu. Kanatti gaafa buunu itti dabaluu dandeenya. Mallattoo iddootti buunee ammas itti gara gadiitti dabaluu dandeenya. Irraas balleessuu dandeenya. Baay'eesaa poozishinii dabaluu hir'isuu dandeenya. Kana hojii keessatti ilaalaa deemnu rakkoon tokko hin jiru. Amma qaama isaas hin barsiisuudhaafidha. Fakkeenyaaf mallattoo ishee akka rootetti kana al takkaaf itti buunee waan barbaanne irratti barreessine lakkoofsa jechuudha. Fakkeenyaaf kana 15 godhee kan ammoo 20 godha. Kana booda haala kanaan iskuweerii bifa kana qabaateera jechuudha. Kana gidduutti waan hojjechuu barbaanne hojjenna. Giraafiksii hojjechuudhaaf addumaan loogoo hojjechuudhaaf baay'ee tokko nu barbaachisaa jechuudha kun. Kana sirreeffachuun dirqamadha. Kana fakkeenyaaf sheeppii yoon fudhadhe sheeppii ta'e tokko bifa kanaan hojjechuudhaaf akka inni daangaa godhatu haala kanaan kana gidduutti hojjedheetiin ittiin loogoon barbaade tokko kiriitii godhadhaa jechuudha. Hojii keessatti isin agarsiisa rakkoon hin jiru. So kanaaf kun baay'ee nu fayyada jechuudha as keessatti. So kana booda erga warreettan olii himee booda warreettan gara gadii kana jiranii immoo isinitti himaa jechuudha faayidaa isaanii waliin. Fakkeenyaaf warreettan kana tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan nuti arginu feesiidha. Kana jechuun fuula poostii irratti hojjechuuf kan baakgiraawundii sana filachuudhaan nu gargaara. Fakkeenyaaf kana yoon tuqe warreettan ofiima isaatii aappiin qabatee dhufuudha jechuudha. Akkasumara barbaachisaa miti warri kuni. So garuu sababa isin baruu qabdaniifidha jechuudha. Inni kan biraan mallattootti qubee kanadha. Qubeen kun tekstii irratti hojjettee jiru kun barreeffama tokko ediitii gochuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf tekstii mallattoo sanaan tekstii keenya erga fidannee booddee fakkeenyaaf asirratti ta'eera graafiksii jedheen barreessa. Kanarratti appilaayi godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana saayisiisaa gadi buuseen isinitti agarsiisa jechuudha. Harkumaan sochoose. Kanaan booddee mallattoo ittiin bu'aa jechuudha. Mallattoo ishee gara gadii kanatti erginni barreeffamee tokko booda warreettan kun hundi isaanii tekstii kana irratti hojjetu jechuudha. Tekstiidha malee warreettan kaan miti jechuudha. Tekstii irratti appilaayi ta'u. Fakkeenyaaf egaa warreettan kana jalaa yoo isitti agarsiisa idiit kan jedhu kuni idiit gochuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf qubee yoo dogoggorree idiit gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf inni kan biraan dileetiidha. Dileetii beektu dileet gochuudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan koppiidha. Koppii gochuun immoo barreeffama kana iddoo lamatti koppii gochuu yoo barbaanne mallattoo koppii kana gaafa tuqnu koppii ta'a jechuudha. As duwwaadhaan miti iddoo daddadhaan koppii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf haala kanaan koppii ta'a jechuudha. So inni kan biraan tuufiroontii fi tuubaakiidha. Inni kun rakkoon qabu maali? Hojii keessatti nu galaa deema irra keessa hojjechuudhaaf jala hojjechuudha waan ta'eef kana biraan dabarra. Poozishinii inni itti aanu. Poozishin kan jennu kuni harka keenyaan ol buunee gadi buutuudhaaf xiqqoo haala barbaachisuun nuun siqu waan ta'eef kanaanii bifa safara qabuun buutuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan relative positionidha. Relative position kan jennu kun immoo maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf al takkaa gaafa tuqu walakkeessa sentarii oolchuudhaaf wal fakkaataatiin sentarii oolchuudhaaf cinaachatti butuudhaaf walakkaa oolchuu ol butuu gadi butuu kanaaf nu gargaara kunniin jechuudha. Position irraa xiqqoo addadha kun. Kuni baay'ee butuu xiqqoo butuu osoo hin taane baay'ee butuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Okay, inni kan biraan garuma kana saayiz kan jennudha. Saayiziin kuni barreeffama keenya sana saayizii isaa hir'isuu dabaluu
Kanaaf nu gargaara jechuudha. Kunis bifa lakkoofsa qabuun daballee hir'isuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan peendingii. Peendingii kan jennu kuni wantoota baay'ee keessaa qaba. Fakkeenyaaf leeftitti dheeressuudhaa fi raayitiitti dheeressuudhaa fi nu gargaara jechuudha. Kun akkasuma barbaachisaa mini sababni sun itti himuu qabuufidha malee kun baay'ee akkasuma mini. Inni kan biraan kalariidha. Kalarii jechuun silayyuu halluu barreeffamichaa filachuudha. Halluu barreeffamichaa kan barbaanne ofii keenyaas uumuu dandeenya. Isa sakkaataatti uumuu isin agarsiisa. Kun garuu isuma jiran fakkeenyaaf filadhee isinitti agarsiisa. Haala kanaan filachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tekestichariidha. Tekestichar kan jennu kun immoo maalidha? Barreeffama keenya sana jala suuraa galchuu. Fakkeenyaaf bifa kanaan jira. Fakkeenyaaf tekestichar addiitti bu'eetanii as keessa tokkuma filadha. Fakkeenyaaf kana filadha. Kana booda maal ta'a? Barreeffamni kun haala kana qabaatee jira jechuudha. Barreeffamni suni suuraan sun jala galee barreeffama sana bifa kanaan mul'isa jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Kanaaf nu gargaara kunis akkamitti akka fayyadamnu hunda isaa isin agarsiisa waan ta'eef akkasuma rakkoon qabaatu kunis amma isinuma barsiisudha paartii isaa malee. So kana fakkaata. Inni kan biraan opaasitiidha. Opaasitiin kun immoo akka inni mul'atuuf akka inni mul'anne dabaluuf hir'isuudha. Fakkeenyaaf keessa isin al takka kafitti agarsiisa haala kanaanii. Namni xinneessi xiqqoo mul'ata armee amma immoo sirriitti mul'ate. Kanaafiyyuu kun opaasitiin kanaan nu fayyada jechuudha. Kunis poosterii keessatti nu fayyada baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraan rooteetiidha. Rooteetii isin hubeettu. Rooteetii jechuun naannessuu ni jire. Fakkeenyaaf haala kanaanii naannessuu dandeenya. Haala kanaan naannessuu dandeenya. Kanaaf nu fayyada jechuudha. As keessatti barreeffama irratti warra appilaayi godhan isinitti agarsiisaa jira. Inni kan biraan maaskiidha. Maaskiin kun akkasuma illee sirriitti barbaachisaa ta'uu baatu barreeffama keenya sana irraa kutuudhaaf fakkeenyaaf boca ta'e tokko itti uumuudhaaf nu gargaara. Kanas isinitti agarsiisa akkamitti akka hojjetu akkamitti ittiin barreeffama akka kunnu maal akka fayyadu rakkoon tokko hin jiru. Kanaan nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan foontiidha. Egaa foontiin bakka kana kan jiru foontiidha. Foontii al takkaatiif ni turna. Foontiin kun bakka lama jira. Innis kan qafoodhaa kan dhufu isa kanadha. Ofii keenyaas immoo aaddiitti gochuu dandeenya. Kan inni baay'ee namatti tolu beeksilaappiin jechuudha. Aaddiitti gochuu dandeenya barreeffama nutti tole jechuudha. Barreeffichas akkamitti akka aaddii godhan isinitti agarsiisa rakkoon hin jiru. Inni kan biraan istaayil. Istaayiliin kun istaayilii jala warreettan kana jira. Fakkeenyaaf barreeffama tokko ciibsuudhaaf bifa handaraayitii fakkeessuudhaaf jala sararuudhaaf booldii gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Inni kan biraan karviidha. Karvii akkuma isin beektanii fakkeenyaaf loogoo tokko jechuudha bifa karviidhaan barreeffama wayii barreessuudhaaf kan haala kanaan barreessuu dandeenya. Barreessinee haala kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Bifa karvii bifa inni qabaatu gochuu dandeenya. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan baakgiraawundiidha. Wiillee akkasuma barbaachisaa miti garuu baakgiraawundii barreeffama keenya sana baakgiraawundii isaa filannee baakgiraawundii barbaanne galchuu dandeenya halluu filannee jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan. Okay, inni kan biraan laayiniidha. Laayin kan jedhu kan qabnitudha. Kun bifa keetaa bifa inni qabaatu barreeffama dheeraa irratti bifa keetaa irratti fakkeenyaaf keetuma sana sirreessuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kan biraa ispeesingiidha. Ispeesingiin kun walirraa hiixachiisuu walitti deebisuudha. Kunis poosterii keessatti akkasuma illee iddoowwan baay'eetti nu fayyada jechuudha tekstii irratti. So inni kan biraan asirratti kan ilaallu laayin ispeesingiidha. Laayin ispeesingiin kun immoo barreeffamni tokko irraa gajjallaa jira yoo ta'e walirraa hiixachiisuudhaaf fayyada jechuudha. Ispeesii gidduu isaanii jiru kan. Kanaaf fayyada. Inni kan biraan asuma jala strook kan jennu. Strook kan jennu kuni haala kanaanii boordarii itti gochuu yookaan strook itti gochuudha jechuudha. Sila isinii himeen ture sheeppii irratti akka kanatti barreeffama kana strook goonaa jechuudha. Halluu filachuu dandeenya wanta adda addaa jira. Okay, inni kan biraan shaadoodha. Shaadoo jechuun immoo bifa gaaddidduu qabu akka inni uumutti fakkeenyaaf bilalee goone kana as jala siitingii baay'ee jira. Hin argitu mini eksi waayetti shaadoo akka inni gaadiddeessu hojjechuudhaan nu gargaara. Kun gaadiddeessuudhaan nu gargaara barreeffama keessattidha jechuudha. Kan imejis qofaati jira. Inni kan biraan inbox kan jedhu kana al takkaafni jenna. So kun immoo bifa 3 dimension fakkaachuudha. Kun haala kanaan kan bareedu bifa waan ta'e irratti maxxanfamee jiru bifa fakkaatu waan
idiiti gochuudhaan nu gargaara. Kanas baay'ee nu fayyada kuni keessumaa loogoo keessatti akkasumas poosterii keessatti nu fayyada. Tokkoon isaa nu ilaala waan ta'eef rakkoo hin qabu. Inni kan biraan perspektiiv kan jedhu kanadha. Kun immoo fakkeenyaaf loogoo tokko hojjennee poosterii irratti yookiin girgiddaa irratti yookaan keenyan irratti bifa fakkaatu hojjechuudhaaf kanaan sheeppii itti goonaa jechuudha. Kunis baay'ee nu fayyada. Haala kanaan jechuudha. Nu fayyada. Inni kan biraan kana ofiin godha fakkeenyaaf ofii godhe haala kanaan bareechuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraan 3D rotate kan jedhudha kanadha. 3D rotate jechuun kun immoo fakkeenyaaf rotate gochuudhaaf 3D dimensiidhaaf duratti boodatti garanatti kunis tekstii fakkeenyaa attaachi gochuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha haala kanaani. Inni kan biraan 3D text kun immoo 3 dimension yoo akka qabaatuuf kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf 3 dimension haala kana yoo godhe kana fakkaatu jira miti dhiiressuu dandeenya gabaabsuu dandeenya haala kanaani. Warreettan kun immoo siitingii sanadha jechuudha akkaataatti haala kanaani bifa fakkaatu ni jira. Hunda isaa yoo ilaala waan ta'eef akkasuma waan nama rakkisuu hin qabu kuni. Kunis akka haaluma akkasii akka inni fakkaatu roga 3 akka inni qabaatu fi baay'ee tokko barbaachisa. Kunis hojii keessatti baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef ni ilaala rakkoon hin jiru. Kana fakkaatanii kalarii waan adda addaa jira kanaaf gadi fageenya yeroo fudhata waan ta'eef amma walumaa sin barsiisudha. Inni kan biraan 3D shaadoodha. Kun immoo shaadoo gara gadiitiin shaadoo kan qabaatuuf kan nu gargaarudha. Akkasuma barbaachisaa miti kuni. Baay'inaan hin fayyadamnu barumaaf malee yoo kana fakkaata kuni. Inni kan biraan reflection kan jedhudha. Kun immoo bifa reflectioniidhaan barreeffamni keenya sunii akka inni mul'atuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf akka waan bishaan keessa jiru yookiin immoo daawwitii wayiidhaan akka barreeffamni sun calaqqisaa jiru wayiitti mul'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana fakkaata egaa barreeffama irratti appilaayi kan godhan kana fakkaatu. Namni kan maalitti dabarraa kan suuraa appilaayi godhutti dabarraa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa appilaayi kan godhu tekstii sana tekstii nama jedhee tekstii irratti appilaayi goone sammaa kana garuu ammoo suuraa filannaa jechuudha. Suuraa filannaa fakkeenyaaf amma suuraa kana keessaa tokko filanna jechuudha. Gaalerii keenya keessaa kanarratti appilaayi goone isinitti agarsiisaa jechuudha. Nama suuraa irratti kanarratti jechuudha. Sila qubee kana fayyadamnee tekstii irratti appilaayi gochaa jira miti ala nammoo mallattoo ishee kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaan booddee akkuma kan tekstii irratti fayyadamne kunis immoo haaluma kanaan fayyadamnaa jechuudha. Kanaanii fakkeenyaaf kirooppii goona. Kirooppii kan jettu kanaan kirooppii goona. Dileejii sira isinitti agarsiiseera. Koppiin immoo koppii kan jedhu sun immoo innis dabilii gochuudhaafidha. Koppii ishee lama gochuufi sira isinitti agarsiiseen ture akkuma kan barreeffamaati kun agas maramanii wanta adda ta'e qofan isinitti agarsiisa. Infrontii tuu baay'ee kana isinitti agarsiiseen ture. Poozishinii isinitti agarsiiseera. Reeleetiif poozishinii isinitti agarsiiseera. Saayizii isinitti agarsiiseera. Kalariin kun immoo xiqqoo mallattoo heddamanii sanumadha. Teksticharii isinitti agarsiisee tureera. Oppaasitii isinitti agarsiiseera silaa. Inni kan biraan kuni kalarii fakkeenyaaf fiiltariidha. Fiiltarii kun addaadha. Barreeffama irra hin jiru. Kana kalarii isaa kana jirudha. Akkasuma barbaachisaa miti garuu fakkeenyaaf gurraachisuu yoo barbaanne haala kanaan jechuudha. Nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan istirookii isinitti agarsiiseera. Inni kan biraan inni adda ta'es jala irreessii kanadha. Irreessa jechuun balleessuudhaaf fakkeenyaaf waan ta'e tokko balleessuudhaaf fakkeenyaaf haala kanaan kan balleessa. Fakkeenyaaf fakkii kan jalaa balleesseen qullubbii diimaa qofaatti hambisa haala kanaan qofaatti hambisiira jechuudha. Kunis isinii galaa rakkoon hin jiru. Inni kan biraa maaskii isinitti agarsiiseen ture sila. Inni adda ammas kan biraan irrees kalarii. Irrees kalarii jechuun kalarii dhaabbata tokko balleessuudhaan nu gargaara jechuudha. Rooteetii warri kun shaadoon, miinar shaadoo, bilarii warri silaa kuni kanumadha jechuudha. Adda addummaan warreettan ammas isinitti agarsiise qofaadha. Kanaan booda maalitti buuna mallattootii kanatti buuna. Mallattootiin kun immoo irratti appilaayi taati baakgiraawundiidha. Fakkeenyaaf kalarii itti buune baakgiraawundii kanaan gijjiirra jechuudha. Baakgiraawundii fakkeenyaaf haala kanaan gijjiirra. Baakgiraawundii balleessuu yoo barbaanne immoo tiraanspaarensii kan jedhu kana tuquudhaani
background wanta sanaa balleessinaa jechuudha yeroo save goonu. Kunis nu fayyada. Haala kanaanii image mas jala jiru filachuudhaafidha. Kanaan nu fayyada kan barbaannes keessaa keenyaa fi kan barbaanne filanna. From gallery kan jennu immoo background keenya gallery keessaa filachuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf kana yoon filadhe background keenya kana fakkaateera jechuudha. Inni sun immoo kaameraadha. From kaameraadhaan kaasuu dandeenya. Nu gargaara barbaachisu. So kana fakkaata. Inni kan biraani mallattootti isheedhuma sana mallattootti ishee kana al takkaafnee xunna. Kun immoo background isa irratti appilaayi ta'a. Kunis background sana fakkeenyaaf tokko hin agarsiisu rotating naammata VH kana filachuudhaan bakka haala kanaan edit gochuu dandeenya jechuudha background keenya. Kun akkasuma waan barbaachisaa miti. Noisiin kun hin barbaachisa. Noisiin kun bifa noisii qabaatu haala kanaadha. Waan bareedu haala kanaan barachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraan stripes kan jennu kanadha. Kun immoo haala kanaan bifa kan akka nu gargaara jechuudha. Kanas akkasumaan fayyadamnu tokkodha. Inni kan biraa brightness-dha. Kun immoo ifa isaa dabaluudha. Ifa background keenyaa dabaluu. Hamma nama gurraachee addaati. Haala kanaan ifa dabaluudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan color-dha. Contrast-dha. Contrastiin kun saturation, contrastii beektu saturationis saturation dabaluu hir'isuudha. Kana fakkaata barnooti keenya paartiiwwanii pixel app muraasa nu hubachiisuuf yaaleera. Hunda isaa jechuun danda'ama. Barnoota kana sirriitti hordoftaniitu ta'ee jennaani barnoota sichis hin barsiisu hunda isaa irratti iyyuu wanti gaaffii sirriitti ta'u hin jiru jechuudha. Kana booda maaliifan kan kana dheersee hin barsiiseenii bor gaaffiin kana fakkaatu akka hin gaafatamneef jechuudha. So kana bifa salphaa ta'een isin barsiiseera. Kanaan booddee hojii isaatti seenaa jechuudha. Hojii isaa step by step suutaan isin barsiisa waan ta'eef shakkii tokko hin qabaatinaa. Bifa bareedaa ta'een yeroo gabaabaa gidduutti hojjettu waan ta'eef viidiyoo kana chaanaalii kana subscribe gochuudhaan toora irratti na eegaa. Barnoota baay'een isinii qabadhee dhufaa. Waliin hojjennee waliin guddanna isin jajjabeessaa. Kanarraan kaatanii immoo gara deeskitooppiidhaan akkaataa isin hojjechuu dandeessan isin barsiisa waan ta'eef na hordofaan isiniin jedhaa. Guddaa galatoomaa waan amma garumaatti daawwattanii fi viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa. Nagaan naa tura.